Yoo yaa shama akkam jirtanii hordoftoota kiyya nagaa keessanii nagaan isiniif haa baay'atu fayyaadhaa isiniin jedha. Bannee jirra baay'ee babbannee hojii haaraadhaan walitti deebinee jirra. Tuniin lukkuu guyyaa muraasati. Lukkuu guyyaa muraasaa tuni mana isheeti jechuudha. Mana isheen keessa bultuun mana nyaata isheeti. Nyaata isheen nyaattu isa kanadha. Cuucii xixiqqaa sila taateef kanatu nyaatti akka daftee guddattu jechuudha. Naa akkasiidha. Qarshii xiqqaadhaan hojiin eegaluu hin danda'ama biyya keessattis. Naa amma akka qilleessa fudhataniif hanga dhiyaase. Naa akkasasiniin jedha. Wanni hin danda'amne hin jiru yaaduudha. Mee ergan bitee torbeen addaadha rajjimaata. Torbee hadhaati kan bitee yani cuucii xiqqoodha. Naa akkasiidha. Makkaatti galgala qilleensa akka fudhattuuf gadi yaase gadi baqachaa jirti jechuudha. Maalifiin horgugoo gurguddatte immoo bu'aa maal ishiin akka qabdu takkittiin tun gatii meeqa akka taate xiqqishuun jechuudha. Gatii salphaadhaani akka haala amma keessa jirruun gatii salphaadhaan hin bitu. Kazaan nyaata isaaniitii fi iddoo isaanii mijeessanii fi kana jechuu danda'u. Maalifiin waannaan iddoo bulmaata ishee akka gaariitti yoo mijeessaniifidha. Iddoo bulmaata ishee akka ittiin qorrine ani amma fakkeenyaaf intinidha lafti isaa dhakaa sila ta'eefu cidiin jala hafe jechuudha. Cidiin jala hafe cidii jala hafee tanan akka ittiin qorrineef jechuudha. Dhakaadha wannoodha girfii intini sila ta'eefu dhakaa sila ta'eefu akka ittiin qorrineef fannoon jala hafe jechuudha. Qorqoorroodha manni jalaanis baddaadhaanis jechuudha. Guyyaa itti agaruu halkan qorra hin danda'an xiqqashuu sila taateef qorra hin danda'ani. Naa akkasasiniin jedha. Egaa mee waaqayyoon nu haa milkeessu. Hojii kana jennee jammara jechaadha. Egaa biyyatti galee homaan eegalee gaafan deema. Kanammoo waaqayyoon na gargaaree misti waaqayyoon na milkeesse waan hundumtuu fiqaada isaatiin ala wanni ta'e tokko hin jiru. Kanaafuu onno jechuudha. Akkasiidha. Digiri baqatti. Kanaafuu waaqayyoon nu gargaaree hojii xiqqoodhaan yaaluudha. Waan hundumaa yoo yaalan keessa milkoofnus milkaa'uu baannus yaaliin gaariidha. Milkaa'uus dandeenya amma abdii rabbii akka milkaa'u nan beeka. Xinnuma tanaan guddatu. Egaa biriin biyya ormaa hin dhumti waan mataa irraa godhanii dafanii yoo yaalan malee ani garuu taa'an ture yaallee hojiin eegalle. Akka achitti yaadnu fin ta'u waan hundumtuu biyyatti galanii fiiganii immoo biyya ormaatti deebi'urra fedha isaa yoo ta'e biyyuma keessatti waan xiqqaadhaan yaaluudha jechuudha. Maalifiin numtis humni sin dhumaa birriin sin dhuma sila ta'eefu kanuma qabani. Fannoo sodaatan. Allaattii sodaataniif eegalu. Kazaa wanuma xiqqaadhani yaaluudha wanuma taate. Garuu immoo mana kiraa jettanii maal jettanii mana nyaataa banuudhaaf mana kiraa barbaadaa jira waan hunda jira.
Isarrammoo akkanumatti manuma jiraatan keessa mana ofii yoo qabaatanii manuma ofii keessatti akkatti wanti xiqqaadhaan eegaluun barbaachisaadha. Yaaluudha. Yaalii wanna badeef hin oolu. Na waan baduuf hin oolu yaaluudha waan hundumaafuu waaqayyoon nama milkeessatti hin milkaa'u waan hundumaa yaaluudha. Mana kiraayii kaffalurraa jira, gibirri jira, waa hunda jira. Oduu alaaniin nu hojjenna jedhaniitiin. Kanammoo gibbuma keessa jirutti manuma kiyya keessatti waaqayyoon nama milkeessime hojii eegallenyidha. Xiqqoomarraa kaanii guddatu mitiire. Waaqayyoon nama milkeessa xiqqaarraa guddatu. Jiru biyya ormaatis haga yoomititti gola namaa keessaa gugguuru. Waan meeqa jira, dadhabbii jira. Maaliifin golli mana biyya ormaa baay'ee nama dadhabsiisa. Mana ofii keessa hoo jiraatan immoo dadhabduu ciistee jira minire teessee boqattee namni si gaafatu hin jiru akka fedha keetti. Kanuma qabanii tamasgeen jedhanii jiraachuudha. Isadha sheetana wajjini akkammoo wanni awuree wanni tokko hin galle intiniin godhe jechuudha. Shubootti waxxaree jalaan ennoodha akka kaf godhetana wanni godhe jechuudha. Na fedha isaa yoo ta'e waaqayyoon nu milkeessaa sinin jechuu barbaada. Maaliifin fedha isaatiin ala wanni tokko ta'u hin jiru. Na akkasas sinin jedha. Abdii isaa jechuudha. Abdii waaqayyoo. Waaqayyoon nu milkeessee hojjannee kanumaanummoo waan guddaarra gahuu danda'a. Fedha isaatiin waan nuti fedha isaatiin ala wanni ta'u tokko hin jiru jechuudha. Tamasgeen jedhanii jiraachuudha. Akka jireenyi biyya keenyaa guyyuma guyyaan dabala. Baay'ee jechuun wanti nama gammachiisu hin jiru. Wanti nama gaddisiisu hin jiru. Tamasgeen namni fayyaa qabu. Tamasgeen jedhee jiraate galata rabbii. Waan hundumtuu kan isaatiitu caala sila ta'eefu na akkasasiniin jedha. Ta'anii ammaararruurraa kanuma qabanii socho'anii baay'ee miti amma lukkuun tuni akkana muraasadha. Egaa xinnaa tanarraa kaanee een guddannee yaanna waaqayyoon nu milkeessee lukkuurraa loonitti darbuu danda'ama. Maaliifin yoo jabaatanii hamilee namnis namatti toruu baata ofumaaf. Hamilee ofitti toraa jajjabaataa yoo jabaatanii wanti nama daangessu tokko hin jiru jechuudha. Fedha isaatiin ala wanni ta'u tokko hin jiru. Rabbiin kadhachaa akka nama milkeessuuf akka nu milkeessuuf jechuudha. Haga yoomititti immoo birriin harkaa dhumte jennee maal jennes jennee biyyuma ormeetti deddeebi'uu irra xiqqoo shiime biyyuma ofii keessatti haaggaluu wayyaa jenneeti. Egaa fedha isaatiin ala wanni ta'u tokko hin jiru sila ta'eefuu rabbiin keenya kadhachaa. Na akkasas hin jedha hordoftoota kiyyaa badee qaatan badee wannoodhaayi. Egaa waaqayyoon nu milkeesse hin milkoofna. Kan isin jedha viidiyoo sitti dheerechuu kan masitti agarsiisa fanii viidiyoo dhufuu nama walitti deemuutti maaliifin akkuma akka isheen irra geesse isinitti agarsiisa. Na akkasiidha. Fayyaanaataa horaa bulaa. Ciao.